Ashama akkam jirtu daawwattootii fi maatiiwwan Meelbaa HD. Har'a immoo akkuma beekamu viidiyoo bareedaa tokko qabadhee isin dhufeera. Viidiyoon kunis appilikeeshinii baay'ee isin barbaachisu tokko qabadhee isin dhufeera. Amma viidiyoo keenya nama isaatti nu hordofuun dagatina. Gara appii keenyaatti gaafa deemnu appiin kun maqaan isaa Staayil jedhama. Kan isin argattanis diskiripshinii akkasumas koomentii iddoo jalqabaa irraa argachuu dandeessu. Gara appiitti deemna jechuudha. Jalqaba irratti appii kana gaafa bantanii appii kana gaafa bantanii kun akkuma argaa jirtanii kana isinii fidan interfeesii akkasii isinii fida. Kana booddee asirratti waan barbaadan barreessitu. Fakkeenyaaf shi'anii maal jedhee isin agarsiisu feesbuuk jedhee isin agarsiisa. Kana booddee istaayil isheetti itti buutu. Kana booddee akkuma argaa jirtanii foontii istaayilota gara 500tti lakkaa'amanii ol fidee jira. Akkuma argatan baay'ee namatti tolu. Warreen kanaaf maqaa keessaniin godhatanii akka feesbuukii keessan akkasumas teelegiraama garaa keessan irraa maqaa keessan irraa godhachuu dandeessu. Akkasumallee nama wajjin gaafa haasoftanii barreeffamichi akka namatti toluuf yoo yaaddanii akka inni namatti toluuf immoo asirratti koppii gochuudhaan fidanii barreeffamicha koppii gootanii asirratti dhuftanii peesti gochuudhaan istaayil ishee jettu kanatti buutu. Kana booddee waan baay'isanii fidaa. Fakkeenyaaf YouTube jedhee yoon sarchi godhee istaayil gootu baay'ee salphaadha. Fayyadamummaan isaas akkuma argitanii YouTube jedhee foontii baay'ee naalfi akkuma argaa jirtanii foontiin isaa gara 500 ta'a. Yeroo ofii keessan buufattanii ilaaluu dandeessu isa. Kan immoo karaa salphaa itti irra godhatan yoo barbaadanii barreeffama kana akkamitti naqee irra godhadha yoo jettanii as bukkeetti mallattoo koppii tokko akkuma argitanii isheedhaan futanii koppii gootu. Kana booddee isheetti gaafa butanii iyyuu koppiidha. Kana booddee hidhattanii iddoo barbaadanitti peesti gootu. Kana booddee akkasumatti fayyadamtu jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Nagaatti. Subscribe gochuun immoo hin dagatinaa.